Akkam jirtu barattoota, egaa har'a kan waliin ilaallu simple future tense kan jedhudha. Yeroo darbeetti simple present tense fi simple past tense waliin ilaallee ture. Har'a immoo simple future ilaalla jechuudha. Egaa simple presentiin waan ammatti ta'aa jiru agarsiisa jenneerra. Simple pastiin immoo wanta ta'ee darbeeru agarsiisa jenneerra. Har'a immoo simple future maal akka inni agarsiisu ilaalla jechuudha. Simple future maal agarsiisa? Wanta gara fuulduraatti ta'uuf jedhu agarsiisa jechuudha simple futurein. Simple future, what simple future simple jedha jalqaba irratti. The future simple tense is used to talk about actions or events that will happen in the future jedha. Egaa simple future tense kun maal haasa'a? Wanta actions or events that will happen in the future jedha. Actions gochaalee gara fuulduraatti ta'uuf jedhan simple future kanaan ibsannaa jechuudha. Gochaalee gara fuulduraatti ammatti kan hin taane gara fuulduraatti immoo ta'uuf kan jedhan simple future tenseedhaan ibsuu dandeenya jechuudha. Formulaa isaa yoo ilaalle subject plus will plus base verb jedha. Subjectiin maal jennee ilaalle warra I, we, you, they warra jedhaman maal jennee subject jenna jechuudha isaaniin. Subjectii asitti subjectiin example kanarratti maalidha? I dha subjectiin. Willin future ta'uusaa agarsiisa. Future ta'uusaa kan agarsiisu willidha jechuudha. Base verbiin immoo maalidha? Itidha jechuudha. It isheen jettu kun base verbiidha. Laanca'aan laaqana nan nyaadha jechuudha. Gara fuuldura amma hin nyaanne la'aan laaqana nyaadheera jechuun takka nyaadhee darbeera jechuudha gochaan sun. Inni past tenseedhaan ibsamuu danda'a. Amma garuu kan ammatti ta'aa jiru immoo I am eating lunch yoo jedhe kan ammatti ta'aa jiru immoo present simpleedhaan ibsuu dandeenya jechuudha. Garuu kun I will eat lunch kan jedhu kun gara fuulduraattidha. Gana hin nyaanne jechuudha ammaatti. Kan nyaanneerru sana I will kan gara fuulduraatti nyaachuuf jennu sana future simpleedhaan maal jennee ibsina? I will eat lunch jenna jechuudha. Formulaa ishee kana qabadha. Subject plus will plus base verb kan jedhudha jechuudha subject. Eshi structure isaa yoo ilaalle affirmative yookiin positive isaa formulaa isaa maalidha? Subject plus will plus base verbiidha jechuudha. Akkuma isa jalqaba irratti ilaalledha. She will travel tomorrow. Isheen bor deemuuf jetti jedha. Kun gochaan kun ammayyuu hin taane jechuudha. Hin deemne ammayyuu isheen hin deemne ammayyuu ganaa hin deemne waan ta'eef gara fuulduraatti bor deemuuf jetti. Bor immoo gara fuulduraadha waan ta'eef affirmative kana future simpleedhaan ibsannaa jechuudha. She will travel tomorrow. Sheen subjectiidha. Willin future ta'uusaa agarsiisa. Base verbiin immoo travelidha jechuudha. She will travel tomorrow. Isheen bor deemti. Negatiiviin isaa immoo nootti isa qabudha jechuudha. Affirmative kana wajjin wal fakkaata garuu inni negatiivii ta'e kun nootti dabalataa jechuudha. Negatiiva ta'uusaa agarsiisuudhaaf. Example isaa yoo ilaalle they will not play football. Isaan kubbaa miilaa hin taphatan jedha. Isaan kubbaa miilaa hin taphatan jedha. Example isaa theyin subjectiidha. Will notiin immoo future ta'ee negatiiva ta'uusaa kan ibsudha. Playin immoo base verbiidha jechuudha. They will not play football jenna jechuudha. Kan itti aanu gaaffiidhaan bifa gaaffiidhaan yoo ta'u immoo akkam ta'a kan jedhu ilaalla. Egaa structure isaa kan affirmative kana wajjin wal fakkaata kunis garuu affirmative kana irratti maalidha? Willin gidduudha. Willin subjective base verbii gidduudha jechuudha affirmative keessatti. Bifa questioniidhaan yoo dhufu immoo maal ta'a? Subjective fi willitu wal darba jechuudha. Affirmative irratti willin gidduu ture. Question irratti immoo maal ta'a? Willin jalqabarra dhufa. Subjectiin jalqabarra ture. Question irratti immoo subjectiin gidduu dhufa jechuudha. Example yoo ilaalle will you come with me? Na waliin dhuftaa? jedhee gaafataa jira jechuudha. Asitti willin gara fuulduraatti darbeera jechuudha. Subjectiin immoo iyyuudha. Gara gidduutti dhufeera. Kaamiin immoo base verbiidha jechuudha. Akka kanatti structure isaanii bifa kana sadaniin ilaaluu dandeenya jechuudha. Kan itti aanu positive sentences isaaniidha. Positive sentences isaanii isuma asirratti ilaalleerudha. Affirmative kanarratti kan ilaalleerru wajjin wal fakkaata jechuudha. Example dabalataadha. I will call you tonight.
galgala nan siif bilbila jechuudha kun immoo. Ayin sabjektiidha, wiiliin immoo fiicharii ta'uusaa agarsiisa, kooliin immoo bees verbiidha jechuudha. I will call you tonight. Galgala nan siif bilbila. She'll start a new job next week. Isheen hojii haaraa torbee dhufu jalqabdi jechuudha. Karaa biraa future simplii kana himoota ittiin ibsannu keessaa asirratti kan ilaallu, fakkeenyaaf asirratti tonight jedha, asirratti next week jedha, asirratti soon jedha. Warreen kun maal jedhamu? Karaa itti simple future ta'uu isaanii, warra simple future ta'an jechoota kanatti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Tonight, next week, soon. Tonight jechuun galgaladha. Next week jechuun immoo torbee dhufuudha. Soon jechuun immoo yeroo dhiyoottidha. Gara fuulduraatti wantoota ta'uuf jedhan jechoota Ingiliffaan ittiin ibsannudha jechuudha. They will arrive soon. Isaan yeroo dhiyootti as ga'u. We will study for the exam. Qormaataaf ni dubbisna nuti. Wiin sabjektiidha. Wiiliin future ta'uusaa agarsiisa. Study'n immoo dubbisuu bees verbiisaadha jechuudha. Negatiiviin isaan immoo warra nootti qabanidha jenneerra. Negatiivii kan ta'an warra nootti qaban jenneerra. Akkuma jalqaba irratti ilaalleedha. Structure isaanii irratti nootti dabalatu. I will not forget your birthday. Guyyaa dhaloota kee hin dagadhu jedha kun. Asirratti I will not jedha. I will not negatiivii ta'uusaa maattiin barra nootti dabalata jechuudha. Asitti not I will not kan jedhu kun want jennee dubbisuu dandeenya karaa biraa. Wantis yoo ta'e will nottis yoo ta'e wal fakkaataadha. I will not forget your birthday. Guyyaa dhaloota kee hin irraanfadhu jedha asirratti. I will not forget. I subject, will future ta'uusaa kan ittiin ilaallu, forget base verb jechuudha. He will not join the party. Party kanatti hin dabalamu inni jechaadha. He subject, will future ta'uusaa kan ittiin adda baasnu. Nottiin immoo negatiivii ta'uusaa nutti agarsiisa. Joinin immoo base verb isaadha jechuudha. We won't watch that movie. Want jechuun will not wajjin wal fakkaataadha jenneerra. Negatiivii ta'uusaa nuuf agarsiisa. They will not leave early. Isaan dafanii hin ba'an jechaadha. Theyin subjectiidha. Williin future ta'uusaa nutti agarsiisa. Nottiin immoo negatiivii ta'uusaadha. Leaviin immoo base verbiidha jechuudha. Bifa gaaffiidhaan yoo ta'u immoo akkam ta'a yoo jennee ilaallu, gaaffiin gosa lamatu jira. Isaanis WH questionii fi yes or no question warra jedhaman. Yes or no questions warri jedhaman maalidha? Will you help me? Gaaffii akkasitti yoo gaafatamtan namni tokko will you help me yoo isin jedhe na gargaartaa jettanii gaafataa jirtu jechuudha. Yeroo kana maal jettanii deebistu? Yookiin eeyyee yookiin lakkiidha jechuudha. Yes eeyyee, no lakki. Will you help me? No yoon jedhe lakki. Yes yoon jedhe eeyyee. Warri kun yes or no question. Will they visit us? Isaan akka kanatti warra yes or no jedhamanidha jechuudha warri kun. WH questioniin immoo warra kamidha? Warra jalqabni isaanii when, what, where, why warra jedhamanii jalqabanidha. Asitti yoo ilaaltanii gaaffii kana maan yoo ilaaltanii example kanarratti WH jedhanii jalqabu jechuudha. When, what jedhanii. When, what, where, why warri jedhaman WH questions jedhamu jechuudha isaan. When will she arrive? Isheen yoom geessi? Gaaffiidha jechuudha. When will we do? What will we do tomorrow? Bor maal dalagna jechaadha kun. WH questions jedhamu jechuudha warri kun. Warri kun yes or no questions gabaabaa isaatti yes or no jennee deebisna jechuudha. Yes or no question irratti. WH questioniin immoo warra WH jedhanii what, why, where warra jedhamanidha. Isaan akka kanatti jedhanii warra jalqabaman. Kan itti aanu common use'dha. Maaliif fayyadamna kan jedhu nutti agarsiisaa jechuudha. Kun immoo common use jechuun maaliif fayyadamna future simply prediction fayyadamuu dandeenya. Prediction jechuun wanta gara fuulduraatti ta'u raaguuf jechuudha. Gara fuulduraatti wanta ta'u raaguuf yookiin dubbachuuf jechuudha. Innis it will rain tomorrow. Bor bokkaan ni rooba jechuudha. Saayinii future ta'uusaa maaltu nutti agarsiisa? Tomorrow kan jedhu kun future simply keessatti kanneen fayyadamnudha jenneerra jechuudha. Next week, tomorrow sun warri jennu.
It will rain tomorrow gaafa jedhu ammammaatti wanta gara fuulduraatti ta'uuf jedhu malee ammatti kan hin taanedha jechuudha. Predict yookiin tilmaamaa jirra jechuudha. Predictions jechuun tilmaama jechuudha. Promise jechuun immoo waadaadha. Waadaa namaaf galu jechuudha. Kana jechuun I will always love you exampleidha. Ani yeroo hundayyuu nan si jaalladha promiseidha jechuudha. Yookiin example biraa immoo I will buy you a car yoon jedhe konkolaataa nan siif bita. I will buy you a car jennaa jechuudha. Promiseidha. Amma ammaatti hin bitamne garuu gara fuulduraatti bituuf waadaa galaafii jechuudha. I will buy you a car. I will buy you a phone. Yoon jedhe bilbila nan sii bita jechuudha. Gara fuulduraatti wanta ta'u promise gochaan jira jechuudha. Kan itti aanu offersiidha. Offersiin immoo gargaarsa fakkeenyaaf I will carry your bag jechaa jira. Itti himaa jira jechuudha. Sin gargaara jechuudha. Akka gargaarsaatti yeroo dubbachuu barbaannu I will carry your bag. Ani boorsaa kee siif baachuu nan danda'a. Nan siif baadha jechuudha kun. Decisions jechuun immoo murtoodha jechuudha. Murtoo. I will order a pizza. Ani pizza nan ajaja jechuudha. Pizza ajajee akka fidamuufiif nan ajajaa jechuudha. Pizza nan ajaja jechuudha. Kan itti aanu signal words yookiin future simple keessatti jechoota irra deddeebi'anii mul'atanidha. Warri kun immoo tomorrow yoo jenne tomorrow jechuun fuulduratti ganaa kan ta'uuf jedhudha jechuudha. Example kanarratti akkuma ilaalleerru tomorrow jedha. Gara fuulduraatti tomorrow gara fuulduraatti waan ta'eef future simple keessatti irra deddeebi'anii mul'ata jechuudha. Soon yeroo dhiyootti. Next week torbee itti aanu. In 5 minutes daqiiqaa 5 gidduutti. Someday guyyaa tokko. Tonight galgala kana. Later booda. In the future gara fuulduraatti jechoonni kun jechoota future simply yeroo fayyadamnu itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. I will call you tonight. I will call you later jechuu dandeenya jechuudha. I will come next week yeroo torbee tokko booda nan dhufa. I will come sun nan dhufa yeroo dhiyootti akka kanatti jennee signaling words kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Simple future keessatti. Examples in daily life. Daily life keessatti example fayyadamnu yoo ilaalle immoo I am hungry and beela'eera jechuudha. I am hungry. Yeroo namni akkas jedhu maal jenna jechuudha. I will make you a sandwich. Asitti deebii itti fayyada. Gaaffii yeroo namni akkasitiin yeroo nutti himu maal jennee akka deebisnuufi jechuudha. I will make you a sandwich. Sandwichiin siif hojjedha jechaa jira jechuudha. Kana jechuun I am hungry jennaan maal fayyadamnee deebisneef jechuudha. Simple future fayyadamnee deebisneef jechuudha. I will make you a sandwich. The phone is ringing jedha. Bilbilichi bilbilamaa jira jedha. Maal jennee deebisna? I will answer it. I will answer it jenna jechuudha. Nan kaasa jechuudha. Ani nan kaasa jechuudha. Simple future fayyadamnee deebisneerra yoo kaasuun barbaannu ta'e immoo negative isa fayyadamne I will not answer it jechuu dandeenya jechuudha. It's hot here jedha sitti yoo akkas jedhamu maal jenna jechuudha. I will open the window. Ani maskootii nan bana jechuudha yookiin foddaa nan bana jechuudha. I will open the window jedha. Manni keessa sun wanta qorreeruuf maskootii nan banaa jechuudha. Simple future fayyadamne akka kanatti deebisnee jechuudha. Kan itti aanu gaaffiidhaan fill the blanks with the future simple tense jedha. Future simple fayyadamitu deebisii jedha. I dash help you with your homework jedha. Asitti maal helpidha kan nuuf kennameeru verbiin maal structurein simple future maal jenneerra subjectidha. Subjectiin I'dha. Plus will plus verbiidhani yookiin base verbiidhani verbiin isaa nuuf kennameera help jedhee asitti nuuf kenneera. Kanaafuu gidduutti kan hafe maalla willidha jechuudha. I will help you with your homework jechuudha. Kan lammaffaarra jiru they dash not come tomorrow. Asitti immoo zayin subjectidha. Tomorrow signaling wordsidha jenneerra. Verbiin immoo asitti nuuf kennameera jechuudha. Kaamii fi noottiin negatiivii ta'uusaa kan nutti mul'isudha. Kaamiin immoo base verbiidha jechuudha. They plus maal jenneerra subject plus will plus verb jenneerrani structure isaa kanaafiyyuu they plus asitti williitu gala jechuudha. Will
asitti immoo negatiivii ta'uu isaa nutti agarsiisuuf nootti galchuu qabda jedheera waan ta'eef they will not ta'a jechuudha. Will not come tomorrow. They will not come tomorrow jenna jechuudha. Kan sadaffaarra jiru gaaffiidha. Kun immoo mallattoo gaaffii qaba. Yeroo gaaffii ta'u immoo structurein simple future maal ta'a jenneerra subjectii fi wiiliin wal darbee subjectiin gidduu ta'ee wiiliin jalqabarra dhufa jechuudha. Wiiliin jalqabarra dhufa subjectiin immoo gidduu gala base verbiin immoo dhumarratti dhufa jechuudha. Kanaaf maal asitti wiilii ta'a. Will plus subjectiin immoo yuudha. Will you jedhee asitti calliin immoo verbiidha. Will you call me later jedhama jechuudha. Will you call me later booda na waamta jechuudha. Arfaffaarratti she does start a new course next month. Isheen koorsii haaraa ji'a dhufu keessa ni jalqabdi jechuudha. Startiin verbii nuuf kennameera. Isheen subjectiidha. Subject plus will plus verb 3 jenneerra waan ta'eef subjectiin sheedha. Asitti will gashina. She will start a new course next month jechuudha. Kan itti aanu samarii fi tiipsii isaa yoo ilaalle use will plus base verbiidha. Egaa future simply kana yeroo fayyadamnu yeroo baay'ee maal goona will plus base verbii fayyadamna jechuudha. Negatiivii yoo ta'e immoo will not yookiin won't goona. Gaaffii yoo ta'e immoo wiilii jalqabarra oolchinaa jechuudha. Put will before the subject. Subjectii dursine wiilii jalqabarra gashinaa jechuudha. Commonly used for predictions. Egaa simple future kana kan nuti fayyadamnu predictioniifdha. Tilmaama promises, offers, decisions murtoo fi waadaa galuuf kan fayyadamnu warreen future simple kanadha jechuudha. Egaa kanumaan simple future akka kanatti ilaalleerra. Egaa simple present tense fi simple past tense kan hojjetamaniiru ilaaluu hin dagatinaa. Gara fuulduraattis akka kanaan teensota jiran hunda isaanii kan waliin ilaalu ta'a. Akka dafee isiniif gadhiifamuuf chaanalii kana subscribe gochuu hin dagatinaa. Chaanalii kana subscribe godhaa. Hiriyoota keessaniif qoodaa. Barattoota baay'ee bira geessisaa. Viidiyoon kun isinitti tole yoo ta'e immoo like gochuu hin dagatinaa. Galatooma. Oromoo Kids Tutorial.